Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee qaqqaalee ilmaan Oromoo akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kabaja eddomaa fi bakka jirtanitti isinii faatuun ishee jaa. Egaan qaqqaalee ilmaan Oromoo turtii baatii afurii booda walitti deebinee irraa baga jiraatanii baga dho'itanii akkuma beekamu miidiyaa hawaasaa kana YouTube's dabalatee Facebook's miidiyaan TikTok jedhamu tokko shayxaanni addunyaa kanarra chaanaan gadiif tokko miidiyaa hundaa irraa gabayaa isaa balleessee ture. Media hunda irratti qabee ture jechuun bifa dandahamuun nutis TikTok YouTube dhiifnee gara TikTok galu kan godhe isa har'a mootu walitti deebinee jirra baga jiraatanii ammas obboleen kiyya yoo rabbi jedhee ammarraa kaasee guyyaa irraa akkuma duraanii keenyatti ajandaa biyya keenya keessaa fi biyya alaa keessattuu miidhaa ilmaan Oromoo irratti biyya alaatti gahan shamarran mana madaam akkasuma irraa dubbachuudhaaf qophiidha jechuudha. Har'a gaa wanta irraa dubbachuu dhufe ajandaa lama. Ajandaa tokkoffaa akkuma suuraa kiyya gubbaratti agartan waa'ee Ustaaz Anasii fi akkasuma waa'ee artisti Caalaa Bultumee fi artisti Andu'aalam Gosaa dubbachuu dhufe jechuudha. Samuuna kana waa'ee Ustaaz Anasii irraan eegala. Waa'ee Ustaaz Anasii irraa yoo eegalu samuuna kana ajandaaleen ustaazota keenyaa akka Ustaaz Sheek Amin Ibroo Baabaa Sheek Amin Ibroo Ustaaz Naasir Qilleensa Naasirii bubbisee jechuun hin beektan jedhee yaada. Akkasuma Ustaaz tokko eenyunni takka wayiillee jammartiirti. Sheek Amin Ibroo Qilleensa Naasirii bubbisee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Ustaazota kana ajannaa godhatanii jaalala irraa nu qaba jiranii miidiyaa irratti yeroo haasaan hedduun keenya agarree jirra. Akkasuma immoo har'a immoo bifa haarawaan Ustaaz Anas du'ee jira jedhanii miidiyaa hawaasaa kanarra yeroo oofan argaa turre. Rabbiin galanni haa ga'u alhamdulillah Ustaaz Anas lubbuun jira fayyaa guutuu qaba nagaa qaba homaan taane alhamdulillah ammas dabree nuuf haa jiraatu waggaa kuma ustaazonni keenya hundi isaaniitu nuuf haa jiraatanii. Ustaaz Anas maaliif du'e jechuun barbaachise badiin isaa maa inni maal godhe buleenki maal balleessa kee ilaaluun barbaachisa. Namni kuni nama miidiyaa hawaasa irratti beekamtii qabu nama hawaasa biratti jaalatamaa nama hawaasa biratti beekamtii qabu. Sheekota keenya ustaazota keenya karaa garaagaraatiin ijoollee sadarkaan isaanii ustaazatti yaaduu miti isaan wajjin fudhatuun isaan wajjin dubbatuun sammuudhaaf namatti hin tolle yaaduun namatti hin tolle yeroo ustaazota keenya waan garaagaraa ta'e ittiin qoosan yeroo ustaazota keenya waan garaagaraa ittiin jedhan na haa fuudhumaa rakkoon qabu. Maqaballeessina karaa seerati dhugumaan amma warri ustaaza irraa naqabeedhaa jiru kunniin warra kaleessa waan fedhan keessa nu haa turan isaanii mormu waan fedhan keessa haa turan garuu karaa isaan ittiin gaafataa jiran karaa isaan ittiin dubbatan karaa sirrii hin taane karaa kabajaa fi beekamtii fi kabaja jaalala ustaazonni kun hawaasa biraa qaban itti gabbuusan waan ta'eef shamarran keenya keessattuu warri ustaazota kanarraa jaalala isin qabe suuta karaa nagayaatiin karaa keessatiin dubbachuu fi dubbisuudha malee ol bahanii miidiyaa irratti maqaa isaaniitiin daldaluu maqaa isaaniitiin beekamtii argachuu maqaa isaaniitiin viyuu argachuun bu'aan qabu hin fayyadus isinis hin fayyadu isaaniif hin fayyadu nus hawaasaas nu hin fayyadu jechuudha isin dhaggeeffatu. Kanaaf Ustaaz Anas lubbuun jira diinonni isaa garuu maaliif akka Ustaaz Anas du'e jedhanii poosti godhaa turan ani hin beeku naan galle. Namni kun namatti yakkuu nama hin balleessine haga argaa jirutti Facebook isaas ni hordofaa ni ilaala waan keerii ittiin dalaguu malee waan keerii ittiin poosti godhuu malee isaa nama qeequun agarre isaa nama rabsuun agarre isaa badii hojii achitti hojjetu agarre. Garuu namoonni tokko tokko jibba amantaa fi hawaasa kana guddaachuu irraa qabaniif fedhii qaban irraa ka'e ajandaa nama biratti fudhatama qabu kana gadiin bahanii yeroo ittiin daldalan agarra jechuudha. Waan akka isaan irraa kaafe jaalattoonni Ustaaz Anas warri Ustaaz Anas du'e ittanii gaditan kunoo isaanuu poosti godhanii jiranii dhayxanii ilaaluu dandeessanii poostii isaanii akkasuma lubbuun jiranii nagaa qabanii ammas waggaa kuma nuuf haa jiraatu jechuu barbaada. Ustaazota keenya hundi isaanii dhugaa rabbii kaleessa baalee aanaa agaarfaa magaalaa aliitti seenaa addaa dalagan. Magaalaa aliitti kaleessa ustaazotaa fi hayyoota doktoroota wanta achi hin jiru. Doktorri jira, sheekni jira, ustaazni jira, barsiisan jira, barataan jira. Seenaa addaa dalagame keessummoota Finfinnee irraa dhufan makiinaa 131 simatanii jechuun warri baale dhugaa rabbii. Nyaanni achitti nyaatamaa ture marqa cuukkoo nyaata aadaa uummata san ibsu tokko osoo hin hafin achitti kabajaa fi jaalalaan ustaazota san simatanii jaalala uummanni kun hawaasni kun ustaazota isaatiif qaban argaa jirtan jechuudha. Kanaaf isaan hin tuttuqinaa jechuu barbaadetti. Ustaazan achi jiraatee jiraachuu dhabuu isaa hin beeku garuu simannaa kaleessa baaletti ta'e isa irraa laaltee hawaasni kuni
hagam ulamaa'ota isaa jaalata hagam ustaa'ota isaa jaalata jettee achirraa tilmaamuu dandeessa jechuudha. Kanaaf hawaasa kanaan waan inni jaalatu hin tuttuqini dhiisii jechuu barbaada jechuudha diinonni waan kana tuttuqita. Sinii galee ulamaa'ota akkasitti kaleessa bayan sana maaliif akkiitti akkasumatan beektu wal beekamtii miti wal beekumsaa miti beekamtii isaan qabaniifi miti dhugaa rabbi dubbachuuf beekamtii isaan qabaniifi yookaan immoo wal beekumsa dhuunfaa osoo hin taane jaalala diin islaamiif qabaniif akkeessa himatan jaalala kabaja ustaazota kennaa fi diin islaamatiif qabaniif jechuudha. Kanaaf baga simatanii simannaa isaaniin malu malee ka isaanii gadiitii miti. Warri baalee akka isaanii malutti akka warra baalee maluttis akka ustaazota maluttus simannaa kabajaa fi simannaa gootota simannaa beektota simannaa doktoroota godhaniif jechuudha. Baga godhaniif illee jaalala uummata kanaa qaban baga dinagdeetti illee agarsiisanii jechuudha. Jechuu barbaada. Egaan waa'ee ustaazota kanumaan bira dabraa xumurattoota dubbachuu barbaadu artisti Caalaa Bultumee fi artisti Andu'aalam Gosaa akkuma dura jedhee hedduun keenya quba qabnaa torbaan tokko dura waan irratti wal dhaban ifa gochuu baatanis tokko tokko dubartoota wal dhaban jira tokko tokko dhimma dhuunfatee tokko tokko immoo Andu'aalam Caalaa fi Andu'aalamii nama wal lolaa jiru no Caalaa fi nama biraa kan wal lolaa jiru Andu'aalam gidduu seenee gidduutti miidhame kan jedhus jira. Haa ta'u garuu maal irratti wal lolan maal irratti wal madeessan maal irratti iyyuu abbaan dhugaa inni ta'us abbaan shiraa inni ta'us lamaanuu waan isaanii ka'anii dubbatanii jira. Caalaan inumaa murtee ariifannaatiin aartii Oromoo keessallee of baasee ture maaliif akka ta'e hin beeku aartii Oromoo keessallee bahee hin jira kana booda saba kanaafis waa tokko hin dubbadhu jedhee ture maaliif akka ta'e hin beeku. Haa ta'u garuu ammatti Andu'aalamiif Caalaan araramanii jiranii jaalattoonni Andu'aalamii fi jaalattoonni Caalaas baga gammaddan Oromummaadha kuni Oromummaan akkana ijoolleen kun gosa tokkollee Andu'aalam Arsii yookaan Baalee haa ta'u iyyuu malee innis gosa Caalaati. Gosa tokko Oromummaanis tokko Oromummaanis akka gosuma fedhe irraa yoo ta'e Oromummaa jechuun akkana jechuudha. Guyyaa tokko wal loltee walitti wal diineffattee yeroo hunda akka diinatti wal barbaaduu osoo hin taanetti wal barbaaduu osoo hin taane fira garaa aananii taatee deebitee obbolummaa kan keessan deebiftee ijaaruu qabda jechuudha. Yeroo torbaan tokko hin caalle keessatti baga araramtanii obbolummaa fi Oromummaan kana egaan kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoo kiyya har'aa kanumaan goolabaa xumuraa duratti garuu amma sira deebi'ee namoonni chaanaalii kiyya kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan yoo viidiyoo kana daawwattan hamma xumuraatti viidiyoo kana laayik godhuudhaan achi booda immoo chaanaalii kiyya sabiskiraayib godhuudhaan yoo dandeettan sheer naa godhan isin jedha deebinee jirra kana booda qophiilee garaagaraa waan hedduu dubbachuu fi dalaguuf ta'e jechuudha. Xiqqoo rakkoon irra jiru YouTube kiyya adabbii qaba adabbii sana akka nyaala baasu hundi keessan viidiyoo kana laayik naa godha waan daawwattaniif galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa isin jedha.